Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Oolmaan nagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kibxata agayya bultii 17 bara 2021ti. Turtiin keessan dhagamaa'ee kurfii keenyaatti nu faana atuuf kan isan hawwatummoo ana xiiqii dhugaasaatii itti dhiyaadha. Aanaa bunaarraa fidaniiti asitti mana sirreessaa keessa erga tursaniiti halkan baasanii achitti ajjeesanii kana bichaa yoomiti torban darbees akkasuma lagaa waciitoo kan jedhamtu keessatti waajjira shatii gadii hallayyaa wayii keessatti reeffi nama 3 argame. Rifeensa dheereffatteerta jechuudhaan jalqaba kachi deemee poolisii idileetiif milishaa turanii isaaniin yeroo hin deemu jedhee yeroo diduun boodarra ammoo poolisiin federaalaallee itti deeme poolisiin federaalaattis dadhabe boodarra kantiibaatu warra abbootii amantii qabatee dhufe isaan saniin ergaa meeshaa aadaa isaarraa fuudhanii booda akka hin taanetti kantiibaa magaalaa baatee kun reebicha hamaa irratti gaggeessee jechuudha. Dargaggoo Kadir Mustafaan jedhama. Dargaggoo Amiin Hussein jedhama. Dargaggoota kana bakka shishaneedha ilaalcha shanii qabdu jedhanii hidhanii tursiisanii mana hidhaatti yaasanii filattoota waliin xiqqinnaatti ajjeese. Sagalee ammaan kan ol duraa duuba san dhageessifne gara kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo giddugaleessa Oromiyaa lixa Shaggar Hona Gindabarat akkasumas kibba ba'aa Oromiyaa godina Baaleetti bilbiluudhaan haala hawaasni Oromoo konyaalee sadan kanaa keessa jiru irratti odeessa guutuu Oromoota 3 irraa arganne keessaa dubbii ijoo seensaa fudhanne san dhageessifnedha. Guutuun odeessaaf mariilee Oromoota 3 kana waliin tolfanne sagantaa kana keessatti hammatamee jira. Dursa gara giddugaleessa Oromiyaa lixa Shaggar Hona Gindabaratitti bilbiluudhaan dhimma ajjeechaa suukanneessaa guyyaa kaleessaa Oromoota 3 irratti raawwatee Oromoota 3 Hona Gindabarat naannoo magaalaa Kaachisitti ajjeefaman keessaa namni tokko kan maqaan isaa Barsiisaa Moosisaa Lammaa jedhamu kan keessatti argamu. Barsiisaa Moosisaa Lammaadhaa dhalataa Hona Abunaa Gindabarat ka ta'ee fi torbee darbe keessa magaalaa Buraayyuu keessatti qabamuudhaan achumatti hidhamanii kan gidirfamaa turan ammoo guyyoottan asaanan kana keessa gara Hona Gindabaratitti geeffamuudhaan guyyaa kaleessaa achitti kan ajjeefaman ta'uu isaati. Kanuu dhageenye bal'ina taatee suukanneessoo Hona Gindabarat keessatti raawwataa jiru kan Oromticha Hona Gindabarat irraa odeeffanne muuziqaa ce'umsaa kana booda isiniif dhiyeessina itti dhiyaadha. Godina Shawaa Lixaa Hona Gindabarat keessatti dargaggoota Oromoo jajjaboo 3 ajjeesan jedhu kaleessuma gara waaree duraadhaa naannoo sa'a 5tti dargaggoota kana keessaa isa tokko Buraayyuu ittidhaa turaniitu achii fidanii immoo Gindabaratitti ajjeesan jedhu. Kana qofatu hin ta'in hawaasni Oromoo naannoo magaalaa Kaachis haala hamaa mudataa jiras jedhu. Mee maaluma keessa jirtu dargaggoonni ajjeefaman kun eenyu mee kanarraa nu himaa? Dargaggoota kana Finfinneetti qabanii Dhalataa aanaa Bunaatii bakkee Qalaaqee fi aanaa Irjaajoo keessa baasanii asii gadee fidanii dhufanii mana sirreessaa keessaa baasanii bakka Huursaa jedhamtutti achitti ajjeesanii bosona wayiitti achi fuudhanii laga keessatti gatanii ganama kana sa'aatii 4tti reeffa isaanii kaafatanii uummanni aanaa Bunaa dhufee boo'ee achi kaafate. Amma dhalattoota aanaa Abunaa Gindabaratii ammoo Finfinneettidhaa turaniitu Finfinneedhaa fidaniitu. Abunaa Gindabarat dhiisanii Gindabarat keessatti fidanii ajjeesanii. Achitti fidanii ajjeesanii aanaa Abunaarraa fidaniiti asitti mana sirreessaa keessa erga tursaniiti halkan baasanii achitti ajjeesanii kana bichaa yoomiti torban darbees akkasuma achiin lagaa waciitoo kan jedhamtu keessatti kana waajjira shatii gadii hallayyaa wayii keessatti reeffi nama 3 argame achii baasaniis immoo Amugdabaattis mana sirreessaa keessaa baasanii maqaa isaaniillee adda baasuu hin dandeenye miti. Uummanni aanaa Kaachii mana sirreessaa keessaa baasanii ajjeesaa jiru, garii kolaasaa jiru, garii immoo naafessaa jiru.
mana yaalaa geessuu hin danda'anii mana yaalaa isa kan dhaqne garee immoo elektirikiitti suuqanii akkasitti achi keessatti uummanni gara nama 400-500 ta'u daraaramaa jira yeroo ammaa kana keessatti kana qofa bichaa miti lubbuun namaa kan darbachuu barbaade. Amma gaa torbeedhuma tokko keessatti yoo xiqqaate gara nama 9 jechuudha naannoo sanatti kan du'eeyyuu. Gara nama 9 amma isa kana faana nama 9 kan du'e ammas immoo walgahii waamanii guyyaa har'aa kanallee qeexeen gaddallee ajjeenya nama 26 yeroo gabaabaa keessatti hin agarsiisnaa jennee daandii gubbaa keenya jedhanii uummata doorsisaa jiru halkan idaallee dhukaasaa bulanii lubbuun namaa ammallee addan baanee nama ajjeesanii iddootti isaan fuudhanii gatanii hin deemne iddoo isaan dhaqanii hin deemne kun kan argamedha. Kan argamne kan hawaasi argee heeruu kennee uummata isaaniitti hime uummata bal'aatti iyyee qabata firaa akkasiisaa malee lubbuun nama guyyaarratti bahaa jira shintibeetii gataa jiru ajjeesaa jiru namni isaan gaafatu hin jiru aanaan gindabarat magaalaan kaachii haala akkasiirra jirti jechuu barbaade. Lafti ajjeechaan kun akka maleetti ammaatu magaaluma kaachisee amma. Magaalaa kaachisii keessadha baadiyyaarraa fidanii aanaa abuurraarraa siin fiduu ijoollee yuunivarsiitii adda addaa waggaa 4 waggaa 5 asii deemanii biyya ormaa turanillee asii gizee dhufan rifeensa dheereffatanii gara biyya isaaniitti galuudhaaf gara baadiyyaatti gizee jiran shanee abaawwateedhanii sakatta'umsa jedhanii fuudhanii ajjeesaa jiru. Gara Qaradoobitti balaa guddaatu ta'aa jira erga dheengaddaatii horiillee dhokaasa dhaqanii dhokaasa kutaasanii horii baay'eetu dhume harroota baay'ee dhume namni isaan gaafatu hin jiru isa ammaallee addachaa jiru jechuu barbaadeen. Mee yoo ijoollee warra amma kaleessa ajjeefamanii har'a maatiin dhufee reeffa isaanii fudhate kana maqaa isaanii kan beektan taatanii maqaa isaanii nuu himtuu qabxii lammaffaa irratti immoo akka dhageenyutti waraanni bilisummaa Oromoo lixaa shaggar kana baay'ee isaa dhuunfatee akka jirudha. Warri kun naannoo waraanni bilisummaa Oromoo hin ga'in jirutti kan isaan rakkoo akkasii kana geessisaa jiran jalqaba ijoollee Oromoo ajjeefaman 3 sana maqaa isaanii yoo beektan. Maqaa isaaniillee amma adda baafachuu hin dandeenye aanaa keenya miti aanaa kaachiiti tokko barsiisaadha jedhanii nama lamas immoo akkasuma hojjettootadha jedhanii maqaa isaanii ammaaf adda baafachuu hin dandeenye waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo qabu akeeka qabu uummata keessa deemee hiree murteeffannaa uummata Oromoo saba isaa barsiifachaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo wooboon tarkaanfii adda addaa fudhachaa jira ofirraa qolachaa jira ta'ameen kun kan ta'ameef. Konkolaataa keessaa fuudhanii ijoollee nagaa ijoollee hojjetattee bultu ijoollee maatii isaaniirraa fagaatanii wagga dheeraa ganna dheeraa jecha turanii asii dhufan kana fakkeessanii uummata shororkeessanii dhiishanii qabsoo laanisheessuudhaaf uummata Oromoo akkasittiin cabsina akkas goone qabsoorraa fashaleessina jedhaniitiin akkas godhu malee waraanni bilisummaa Oromoo hojii saffisaa hojjechaa jira jechuu barbaade. Tole egaa ulfaadhaa tarii wanti hafe waan Oromoon dhaga'uu qaba jettan yoo jiraate itti nuu dabaltuu haala yeroodhaa wajjinis ammoo waan hawaasa Oromoo isin abbaadha qeerroolee Oromoo waan gorsitan illee yoo jiraate nuu gorsituu iddoo tokko iddoo waraanni bilisummaa Oromoo dhuunfatee keessa darbe keessatti hannisii gochaan suukanneessaan garaagaraadha waraana bilisummaa Oromoo fakkeessuun qaamota tokkoon akka raawwatamaa jiru dubbatamaadha jira isa kanarrattis hawaasni Oromoo eeggannoo barbaachisu akka godhu irratti nu himtu iddoo tokkotti immoo Oromoon bilisoomne jedheellee sirbuu bakka inni itti jalqabeetu jira kun immoo dogoggoroota baroota darbaniirraa barachuu dadhabuudha yeroon kun yeroo itti gammadammoo yeroo itti qabsaa'aniidha irratti illee muuxannoo qabdanirraa waan gorsitu. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo hundatti yeroo bara seeraa itti dadhabee eebuuf beeluudhaan itti dadhabee saba isaatii jedhee akka nama tokkootti hojjetatee buluu osoo danda'uuti sheshelebbee fuudhanii ijaaranii waraana bilisummaa Oromoo fakkeessanii mataa dheeressanii fakkeessanii artishaalii mataa dheeressaniitti hojjetanii kun waraana bilisummaa Oromoo takkas godhatanii tokko kanaan xureessuudhaaf uummanni Oromoo kanarraallee akka adda baafatee waraana bilisummaa Oromoo akka hin balaaleffanne jechuun barbaada. Inni lammaffaa immoo qeerroon bilisummaa Oromoo uummanni bal'aan uummanni Oromoo yeroo har'aa kanatti ammaa kanatti saatii ammaa kana qabee harka wal qabatee hojjennoo isaa tokko godhee sagalee isaa tokko godhee injifannoo keenya akka galmeeffannu bilisummaa keenya akka galmeeffannu hiree murteeffannaa keenya akka murteeffannu mootummaa waajjaqamtee gar-tokkoon kuftee luka tokkoo waaqaa keessa dhaabattee maxxanyaan akka nun balleessinutti injifannoo keenya akka galmeessinu qeerroo bilisummaa Oromoo aanaa Gindabarat kan dhaamatan.
Kan amma dhageessan kun gara giddugaleessa Oromiyaa lixa shaggar hona gindabaratti bilbiluudhaan ajjeechaa suukanneessaa Oromoota 3 irratti guyyaa kaleessaa raawwate kan maqaan isaanii nu qaqqabe ammoo barsiisaan Moosisaa Lammaa jedhaman Oromoota 3 ajjeefaman keessatti kan argaman ta'uu isaaniin alattis torbee tokko keessatti Oromoonni lakkoofsaan 9 ta'an achuma hona gindabaratti keessatti ajjeefamuudha kan Oromtichi kun dubbate. Kanatti immoo aansuudhaan gara kaaba Oromiyaa konyaa Wallootti bilbiluudhaan gochaalee ammeenyaa akka guyyaa kaleessaa konyaa Walloo magaala Baatee keessatti Oromoota irratti raawwata ooleef aguma guyyaa irraattuu haala hawaasni Oromoo konyaa Walloo keessa jiru waan Oromticha konyaa Walloo irraa odeeffanne isiniif dhiyeessinaa turtiin keessan amma sagamaa'ee kurfii keenyaatti nu faana ta'u. Guyyaa kaleessaa kana magaalaa Baatee keessatti dargaggoonni Oromoo danuun aanamuudha. Irratti dabalataanii qeerroleen Oromoo Walloo jajjabduun kan baadiyyaadhaa gara magaalaa waa bitatu gurguratuudha deemtulleen qabamanii hidhamaadha akka oolantu himama. Keessumaa dargaggoon tokko akka malee akka cafaqameedha kan dhagayamu. Kanas ammoo kan godhe kantiibaan magaalaa sanuu keessatti akka hirmaateedha. Meeshaalummaan aadaa kan akka ulee fi cuubeellee Oromoota Walloo irraa hiikamuudha kan dhaga'amaadha jiru. Mee jalqaba qeerroon Oromoo magaalaa Baatee keessa kaleessa cafaqame kun eenyu maaliifis cafaqanii kanarraa marii keenya aanfannaa? Ayyee ulfaata galatoomaadha. Egaa godina Walloo kana keessatti Oromoo Walloo kana hiikkachiisuudhaa fi qawwee bira darbanii haga ulee harkaatii fi cuubee gileerraa hiikuutu jira. Guyyaa kaleessaa magaalaa Baatee keessatti guyyaa gabaa fi gurgurtaa gabaa guddaa beekamaadha. Gabaa sanarratti namoota ijoollee uummataa dammaqiinsa qabanii fi akkasumas sababuma tokko malee rifeensa dheereffatte taanaan rifeensuma dheereffannaadhaan kan qabamanidha. Addatti guyyaa kaleessaa nama Abdusalaam Alii jedhamu gandi dhaloota isaa Caacaattuudha baadiyyaarraa dhufee magaalaa yeroo ga'etti rifeensa dheereffatteerta jechuudhaan itti deemanii jalqaba kachi deemee poolisii idileetiif milishaa turanii isaan yeroo hin deemu jedhee yeroo diduun boodarra ammoo poolisiin federaalaallee itti deeme. Poolisiin federaalaattis dadhabee boodarra kantiibaatu warra abbootii amantii qabatee dhufe isaan saniin ergaa meeshaa aadaa isaarraa fuudhanii booda akka hin taanetti kantiibaa magaalaa Baatee kun reebicha hamaa irratti gaggeessee jechuudha. Kana kanaatu jira akkasuma baadiyyaarraallee gandoota hedduurraa ijoollee dammaqiinsa qaban kaleessaaf dheengadda dabalatee qabuutu jira jechuudha. Addatti ammoo kun aanaa Baatee kilaasteraa Ciffataa jedhamu irratti ganda eelaarraa namoota 2 guyyaa kaleessaa qabamanillee ni jira jechuudha. Waan akkana hamtuutu deddeema. Mee ijoolleen amma baadiyyaa Baatee kan irraati qabaman lamaan sun maqaan isaanii eenyu maalis gootan jedhaniiti kan isaan qaban? Kanitti immoo dabalataan akkan odeeffadhetti lolaa fi haa ta'u leenjiif haa ta'u humnaan hawaasuma Oromoo Walloodhaa kana nama dhiira ta'e ukkaamsanii qabaa jiraatutu himamaa sanarrallee nu baata. Egaa maqaan namoota amma baadiyyaarraa qabaman kana gandaa eelaarraa tokko maqaan isaa Hussein Hamzaa jedhama. Inni tokko maqaan isaa adda naaf hin baane haga ammaatti. Namummaan isaan qabe kun milishoota gandaatu jalqaba heddummatanii deemaniitti isaan qabanii sababa tokko malee waa tokko waan irra jirantu hin jiru. Innis kan qabaa jiran amma yeroo darbe akkuma kaasaa turetti gara makalaakaatti akka dabalamtanii humni dargaggeessaa jedhanii waan dirqama buusanii fi ijoolleen bakka sanii yeroo didu ijoolleen kun akka didaniif kakaasaa jiruuf ka dammaqiinsa qabantu jira jechuudhaan warra sana funaanuu jiran. Yeroo darbellee kilaasteruma eelaa kana irratti namoota maqaa kumaandara jedhuun socho'antu mana hidhaa hin qabnu ammatti namoota nu jeeqaa jiranii fi warreen waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdan amma booda mana hidhaa hin qabnu tarkaanfii keenya tokkittiidha tokkodha ajjeesuudha tokkodha ammoo humnaan isin qabneeti lola kanatti isin geessine jedhanii faallee kadhaadachaa turaniin sababuma saniin alatti wanni isaan balleessan tokkittiin hin jiru. Ijoollee kana baadiyyaarraa guuranii gara Baateetti dabarsanii jiran ammaaf akkuma yeroo darbellee himaa turre namoota mana hidhaatii geessan amma dura kamiseerraallee mana hidhaarraa baasanii gara dirree waraanaatti ergantu jira jechuudha. Kanumaaf ammallee sanumaaf affeeraa jiranii guyyaa kaleessaallee kunuunsa magaalaa Baateetti kun sababa maqaa nama Abdusalaam Alii jedhamu kun hidhamee fi reebameeni sababa isaatiin namoonni hedduun guyyaa gabaa ture waan ta'eef maaltu maal ta'e jedhaniitti namoota bakka isaanitti dirmatan fakkeenyatti maqaan isaa namtichi Adee Guralii jedhamullee reebicha hamaan irraa dhaqqabamee karaa kantiibaa Baatee kanaatiin innillee walumaan hidhamee jechuudha. Kana kanatti deema. Egaa gama tokkoon akkasittiin Oromoota keessaa namoota jajjaboo ta'an cafaqaniitu Oromoota kaan jiilsuudhaaf hojjetaa jiru. Gama kan biraatiin ammoo
warri TPLF fi WBO'n wal ta'anii WBO'n ergamaa TPLF isaaniin feetaniitu gabrummaatti isin deebisuudhaaf jedhu nu gargaaraati. Juuntaa fi shanee rukutaa jedhaniitu hawaasa Oromoo Walloo kana moorsaa jirus dhageenyeerraa kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo keessatti amma gara Booranaatti illee waan ol fakkaataadha ka deemaadha jiru. Dhimma kanarratti waan jettu yoo qabaatte dhumarrattis immoo akka waliigalaatti waan Oromoon dhaga'uu qabaa qabsoo amma jabaatee finiinee jiru kanammoo xumurachi gochuuf waan namuu akka mataatti raawwatuu qabaa jettullee yoo qabaatte irra nuu buufta. Ayyee egaa yeroo ammaa kana wanti isaanii TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo waliigalee gabrummaa nutti deebisuuf jedhaniif uummata keessa ololaa jiran kuni dhugaan lafa jirtu sana osoo hin taane bareechanii ni beeku. Isaaniyyuu beekaatii irraa dabsaniin alatti waraana bilisummaa Oromoo kaayyoo fi tarsiimoo ganama ittiin ka'e sanirraa tokkitti waan sharafee miti. Oromiyaa gudditii ijaaruudha, Empaayeera Itoophiyaa diiguudha, Empaayeera Itoophiyaa diiguurratti itti walii galan malee booritti Oromiyaa kolonii biraa jala galchinaa miti. Kanaaf bareechanii ni beeku isaaniyyuu. Garuu waannaan isaanii kun maali yoo jette jarri kun kaleessa warra TPLF wajjin ta'aniiti nu gabroomsanii ba'an, Oromoo kana gabroomsanii ba'an. Bara amma waggaa afran amma darban kana ammoo as deebi'aniiti waan ummataaf dalagan fakkaatanii akka waan isaan sana waliin tooftaadhaaf akka waan dalaguutti turanii fakkeessanii abboota isaanii warra kaleessa isaan bixile wajjin waan wal dhabaniif as deebi'anii uummata wajjin naga'aan jiraachuudhaaf uummata wajjin kana amma shubbisaa as gahan. Har'a waraana bilisummaa Oromoo yeroo Itoophiyaa kana diiguu irratti warra TPLF wajjin walii galee biyyi tuni impaayerri tuni yeroo diigamtee biyyi Oromiyaa guddittiin gaafa ijaaramte jarri kun warra kaleessa isaanii wajjin ta'ee nu gabroomsisanii waliinis wal dhabbeedha. Isaanii waliinis achi godaanuu hin danda'anii. Asittis ammoo kunooti erga waraana bilisummaa Oromoo dhuunfatee nama harkatti kufantu hin jirre seeraaf dhiyeeffamu waan ta'eef kanaaf uummata qotee bulaa qulqulluu kana fidaa of dura dabarsaa jiran kanaaf waachaa jiranii. Kanaaf uummanni Oromoo kaalaatti keessaatti dammaqee maaliif jarri tun addatti kan waachaa jirtu kaleessa gaafa isaanii wajjin ta'anii nu lolaloo kana maaf hin jenne amma hoo ofii isaanii warra naftanyaa kana wajjin walii galanii osoo jiranii. Naftanyaa warra harma muraa aannolee calii calanqootii seenaa godaannisa gurguddaa nurra dhiise sana warra booru meedaatti godaannisa gurguddaa nurra dhiise sana isaan sana waliinuu ta'aniiti osoo nutti taphachaa jiranii as deebi'anii immoo warra TPLF waggaa 27 ofuma isaaniitiif farda ta'anii nurra garmaamsaa baasaniif isaan sanii walii galee Itoophiyaa jedhan sana diiguuf kaanaani kan hollachaa jiran kan waachaa jiran. Kanaaf uummanni Oromoo inni alaattis inni keessaattis dammaqee kana amma kan ta'uu qabu gara waraana bilisummaa Oromootti siquudha. Caasaa waraana bilisummaa Oromootti siquudha. Taatee guyyuutiin taatu caasaa waraana bilisummaa Oromootiin gahuudha. Karaa kaabilee seentee karaa isheen baatuun waan isheen hordoftu hundumaayyuu waraana bilisummaa Oromootiin gahuu gurra'uu waraana bilisummaa Oromoo biraa dhaqqabsuu qabaadha. Uummanni Oromoo karaa kana quba qabaachuu qaba. Kan kanarraa hafte ammoo kaabileen bakka itti bobbaatetti yoo akka tasaa bakka sanarraa waraana bilisummaa Oromoo quba hin qabaannee fi to'annoo isaa jala hin jiraanne waraana bilisummaa Oromoo quba qabaachisanii tarkaanfii barbaachisu akka waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhatuuf haala mijeessuu qaban jala dandamachuu qabaa jedhaan uummanni Oromoo karaa isa keessatti. Akkuma afaan Oromticha kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo irraa dhageessan guyyaa kaleessaa kantiibaan magaalaa Baatee fi humnoonni mootummaa Koloneel Abiy Takkaa'uu Bilisiginnaadhaa magaalaa Baatee keessa jiran dargaggoota Oromoo baadiyaa Baateedhaa bittaa gurgurtaaf gara magaalaa Baateetti ba'anii hidhaa ooluu dhaanaa ooluu meeshaalee aadaa kanneen akka geelee fi uleelleen irraa guuraa ooluu namoonni danuun hidhamuudha kan Oromtichi kun dubbate. Kanatti immoo aansuudhaan gara godinaa Baaleetti bilbiluudhaan dhalattoonni godinaa Baaleedhaa 3 kan godinaa Gujii ba'aadhaa hona qarcaa keessa jiraataa turan bifa suukanneessaa ta'een mana hidhaatii baafamanii ajjeefamuu irratti odeessi arganneef akka waliigalaatti ammoo haala hawaasni Oromoo konya kibba ba'aa Oromiyaa godina Baaleedhaa keessa jiru kan Oromticha konya Baalee irraa odeeffannisiiniif dhiyeessina itti dhiyaadha. Godina Baalee keessatti guyyaa lamaan kana dargaggoota Oromoo hawaasa biratti akka malee jaalala qabanii isin shaneedha jechuun maqaa ijoolleen hin beeknetti maxxansaniituma ajjeesan jedhu hidhattoonni mootummaa Koloneel Abiyyi ijoollee lamaan ajjeefaman keessaa tokko bakki dhaloota isaa naannoo Diinshooti jedhama. Mee ijoolleen ajjeefaman kun eenyu jedhamu eenyutu ajjeese akka waliigalaatti ammoo hawaasni Oromoo konyaa kibba ba'aa Oromiyaa kan godina Baalee fi Arsiidhaa maal keessa jira irratti hawaasa Oromoof ibsi.
Amma ijoolleen ajjeesanii dargaggoo Kadir Mustafaan jedhama. Dargaggoo Amiin Hussein jedhama. Dargaggoota kana bakka shaneedha ilaalcha shanee qabdu jedhanii hidhanii tursiisanii mana hidhaatti yaasanii hidhattoota walitti kennaatti ajjeese. Ijoolleen kun lamaan amma eessatti jalqaba kan isaan hidhamanii eessatti immoo kan isaan ajjeefamanii? Gujii aanaa Qarcaa keessatti hidhamanii. Ijoolleen kun bakka dhaloota isaaniitti kibba ba'a Oromiyaati malee bakki isaan itti hidhamanii godina Gujii lixaadhaa aanaa Qarcaati. Achitti hidhamanii turanii achumatti dararaa dhaqanii bakka shaneen jirtu nu keessaa jedhanii ijoollee nama takka iyyuu shaneedhaan hidhata wayituu hin qabne jedhanii didanii achumaa gadi yaasanii kammisa taree halkan sa'a afuritti tarkaanfii irratti fudhatanii. Amma gara konyaa baaleetti hin deebifne achuma Gujii hona Qarcaa keessatti ajjeesan. Baadhetti gatanii hawaasni fuudheetiin awwaalate hawaasni naannoo sadii fuudhee awwaale asitti akka maatiin isaatiin boochifannee maatii irratti tarkaanfii fudhataa jiru. Keessanii boochifachuu inni keessan shaneedha mootummaa kanarraa dhiibbaa qabaa kanaafuu keessanii boochifachuu qabdan jedhanii boo'isa dhoowwanii jiru. Hona Qarcaa kana keessatti maanguddoo Oromoo ganna 72 mana keessa biddaan gubanii turanii. Amma gochaan lixa Oromiyaa fi Gujii Boorana keessatti deemaa jiru ammoo kibba ba'a Oromiyaa godina Arsii lixaa fi Baaleettilleen eegalee jiraa jedhu amma ka Gujii keessatti ajjeesan kanaa alaa mee akka waliigalaatti hawaasni Oromoo kibba ba'a Oromiyaa maal keessa jira kan godina Arsii lamaaniif Baalee? Uummanni dararaa hamaa keessa jira. Bakka ilma keenyallee akkamitti boochifachuu kadhannii jedhu kanarraa yaada tokko wal jijjiiraa jira. Yookaan birrii fi yookaan akka ilaalcha shanee qabdu ka jedhu manguddoota illee hidhaa jiru. Amma maanguddoota Oromoo kana hedduu gara Baalee Farsiitti dhaga'eera. Maanguddoonni Oromoo kun eessatti kasaan hidhamanii jiran amma godina Baalee keessa aanaa kam takkaa'u magaalaa kami? Amma fakkeenya magaalaa Roobee irraa namoota hidhamutti jira. Manguddoo hidhamutti jira. Haji Muhammad Hassan nama jedhamu ka hidhamutti jira. Baayisaa Dirribsaa nama jedhamu ka hidhamutti jira. Bakka isin ilaalcha shanee deeggartii ilma keessan namni kakaasa godhee shanetti eegdee mootummaa irratti tarkaanfii godhachiisaa jiru. Manguddoota akkana sana jedhanii uummata hidhatti duraa jiru. Isin manguddoonni akkanaa kun ilma keessan gara shaneetti ergaa jirtu jedhanii manguddoo nama sadii hidhanii jiru. Magaalaa Roobee keessa bakka namni waliin haasa'uu hin danda'u, wal bira dhaabbachuu hin danda'u. Dargaggootas gara ari'anii jiru. Konyaalee kibba ba'a Oromiyaa kana ka godina Arsii lixaa ta'u Baalee keessatti waraanni bilisummaa Oromoo saffisa guddaadhaan humni isaas guddachaa jira. Hawaasni Oromoos ammoo dammaqinaan wooboo waliin hiriiraa jira jedhama. Isa san sodaataniiti kasaan kana cufa tolchaa jiranii maanguddootaaf sheekota Oromoo konyaa kibba ba'a Oromiyaa kana irratti. Sodaachimaa qabu waraana bilisummaa Oromoo irraa qabu. Sodaachimaa waraana bilisummaa Oromoo irraa qabu. Yaada shanee irraa qabdu yoo jedhan dargaggoo fuudhaniituma hidhanii manguddoo fuudhaniituma hidhanii nama tumanii waatidha. Hin ajanne nama ragaa qabatamaa malee hidhanii mana hidhaa keessa tursiisu achii baasanii tumuu halkan waan tokko irra raawwachuu baay'ee waan isaan irraa fokkatu hojjetaa jiru. Abdii kutatanii jiru. Abdii isaanii jiru amma fakkeenyi bishaan godina Baalee amma gaafa midhaan sun dhufee qaama ofiitiin dhufee waraanaan addabamee dhufee boochifachuu qabdanii keessan shaneedha. Kanaafuu biyyoon xixiqqoo fakkanii irratti tarkaanfii fudhatan jedhanii uummata doorsisaa turan. Eenyu amma bulchaan godina Baaleedhaa ka dhufee akkasitti maatiitti roorrisu kuni? Obbo Umar Abdullahi nama jedhamu bulchaa godina Baaleetti. Egaa amma rakkoo kana maaltu Oromoo irraa hambisaa irratti ni dhaammattu dabalataan impaayirri Itoophiyaa barootaaf Oromoo nyaachaa turte kun ni dimokiraatofti yoon dimokiraatofne immoo falla kan ta'u Oromoo biyya Oromiyaa walaboomsuu kawooboon jedhu kana waliin hiriiruutu furmaataa qabxii kana lamaan irratti mee yaada keessan nu qoodaatii himna obbaafnaa marii keenya. Wanni kana ta'u wanni uummanni Oromoo qabu waraana bilisummaa Oromoo ilmaan ofii kan tumsee dhaabbatte gabrummaa kana jalaa bahuu danda'a malee. Impaayira laftanii yookiin kayoo hiriireessaa gabrummaa dhumaatima. Kanaafuu wagoo bira dhaabbatee filiillatee waan qabu yoo kafalmatu ta'e gabrummaa kana keessa bahuu danda'a akka kootti. Kan maa'eessarratti san dhageessifne gara kibba ba'a Oromiyaa godina Baaleetti bilbiluudhaan odeessa Oromtichi konyaa Baalee irraa argannedha. Akka waliigalaatti ammoo sagantaa keenya guyyaa har'aatiin. Giddugaleessa Oromiyaa lixa shaggar hona gindabaratitti bilbiluudhaan ajjechaa suukanneessaa guyyaa kaleessaa Oromoota 3 irratti raawwateef haala hawaasni Oromoo giddugaleessa Oromiyaa lixa shaggar akka waliigalaatti keessa jiru irratti odeessa argannee san dhageessifne. Dabalatee gara kibba ba'a Oromiyaa godina Baaleetti bilbiluudhaan gochaa ol fakkaataa hawaasa Oromoo gamasii irratti raawwataa jiru irratti odeessa guutuu Oromticha tokkorraa argannee fi gara kaaba Oromiyaa konya walloottis bilbiluudhaan waan odeeffanne isiniif dhiyeessaa armaan baaneerra.
Isan dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa isaniin jechaa akka waliigalaatti ammoo haala amtuu yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaan keessa jirti furmaata maa'ii gochuudhaaf haa ijaaramnu haa hidhannu walis haa hidhachiifnu waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo WBO lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne tokkitti biyya isaa Oromiyaaf saba isaa Oromoof kennee falmaatti jiru waan dandeenyu hundaan tumsannu addatti tokkummaa Oromummaa fi akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo kaganamaa kan ayyoonniif gootonni Oromoo qaqqaaliin bu'uuressan aarsaa lubbuuf qaamaadhaa itti baasanii darbaniif har'as itti baasaa jiran kan walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaadhaa gadi dhaabbatu giddu galeessa godhatuun tokkummaa Oromummaan falmaa keenya finiinsuun gidiraa barootaaf Oromoof Oromiyaa irra koloneeffattoota mootota Abashaa dhufaa darbaan bubbuletti xumura waan godhuuf kanatti fuuleffannuu dhaammataa waan har'aaf qindeeffanne armarratti obbaafna. Isan dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa saniin jechaa hanga sagantaa keenya yeroo itti aanu walitti deebinutti uumaan nama borii nu tolchinnaa.